maal jettee inni sun achi immoo hin jedhamu inni sun fakkii hordofu injira hanga jaartii isaallee irraa fudhadhutti gaheera iyyuu yeroo tokkollee haadha ijoollee isaallee irraa qabee waan baay'ee waliin geenye kiyya banee garuu inni dhumarratti ishi kanaan booda kaan keessa maaltu digalchee kam waan biraa keessa maaltu digalchee waan biraa kam keessa galee kanuma bichaadhaati wanni an warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19tti awwaalame abbaan kiyya guyyaa caakkatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate warra baatee caakkatti gatesanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa jarri fira tokko walitti gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti nama tokko qofaan namoonni sun gosa amaaraa hunda jechuun baay'inaan isaan gaa gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutuunu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati namni saba oromoo ta'e immoo gara kiyya kolma gara hooti tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etti namniatti argamu jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyatti keessa jiru malee biyya walumaan qabna fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu meeqa ajjeeste magaalaa isaan keessa magaalatti nama shan isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde achiin dhaheen kufee kilaashiillee fudhannee hin deemne inni sin du'e gaafa meeshaa harka qabdaayyuu hin qabu baangaa bichaan qaba billaa guddaa kanan qaba eessa jechuudha geenyarra isumaanin haana irratti dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deemne garuu kuttee toodhistee iyyuu namni si booda si barbaadu injiru iyyuu inni ergasii ilma eessuma kiyyaana jalaa ajjechisee malee gurbatti takka ajjeeste isaanillee namni si tokko jiru isuman na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gideessan garuu inni na dhiisaan jiru ture inni ergasii ilma sarma tokkicha waraabee isa waraada barfattaanis eessuma mul'ata godhu mul'ata jalaa ajjechisiise isa di'ee hojjetaa mootummaa mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha beekee nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'ii nama nagahaa ajjechisiisa nama sammuu qabu jechuudha gabareen tuqu ollaa isaatu ni jiran firoottan kiyyan tuqu achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti waa'ee lafaa hojjeta mucaan isa namaan ajjechisiise na jala bilbileet ani gaa obboleessaa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jalaa yeroo san gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu sana ajjechisiiseet natti bilbile kunoo eegalee gaa hojii hoonaan jedhe namtichi eegaltee cal jiriitu manaale amma min fixa warra keenaan jedhe awoo rabbitti beeka kanaafis sifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka eegale si anis hangan gaafa dhu'utti hojiin si goradhaan jedhe achumaanis jalqabee ergasii namoonni gurbaa shiftaa wayii Goojjaamii bitee natti erge gurbaan sun achi hin dhufee hiriyaa taanuu wajjin hojjannaa Goojjaamitti fudhadheen deema atis as giseen dhufee naa boqonnaa naa taataa hiriyaa taanu anis nama kana miidhamee obboleessa kiyya na jalaa ajjeesanii naan jedhe lakkaa isa taayyeet erge isa namticha abbaa kiyya ajjeese kanatti erge ani immoo bakka sanitti gogomee ishee jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkiin qaba ishee dheeson taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan torban tokko akkasitti wajjin haasofnee kaardis na ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu hin qabu waliin deemnee fudhanna naan jedhe ishee dheeni yeroo dhufu shugguxii qabanne shugguxii amma nageelletti qabamte san akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe goonan as keessa baate harka kiyyaa fi kana gidduu asuma lablab gooteetuma asiin uffata kiyya dhoofte inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasu nan asuma illee chumatu achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadheen deeme bilbila isaa fuudhee tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbile har'as ka abbaa kiyya ajjeesu qannaa handee naan jedhe qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa bilbila isaa tarasii bilbila waan inni ajjeesitti fakkaateet hello qannaa handee jedhe
milkooftee jedhe waan handuu itti fakkaateera. Aboo waan har'as hin duune hin jiraate. Cufadhu mucaa kan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti si kufeeraan jedheen. Jedhe cufe. Achi namicha sana achi fuudhanii awwaalanii isa sana achi firan qabu naman qabu bitamee dhufee miti. Ergasii na abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee olii barbaachisee Goojjam ta'uusaa beekame. Dhageenya irratti sirriidha. Goojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon hiriyaan kee yeroo baay'ee wajjin deemaa turan si biraa du'e hidhannoo wadhaan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san inni naanni du'e. Koko hawaasa wajjin gaafadha. Xiyyiitis hin dha'u jedhu. Laslagee waa tokko du'aa Jechuun Siimuu kana gabaabumatti Hussein san yaada dhuguun guraati dhiisi. Namni ka jaartii koositti bara. Waan takka waan akkasiin jiru obboleessa. Aturraa naaf qalabatiini jaartii kootiif bittee naa kennaan akka yaadannootti hin godhadhe malee abboo namni rasaasa hin dhoofne hin jiru. Ani warruma nan dhahu hedhu san osoo arge niin dhaha rasaasa kennanii irraan deebi'u dhugaasin.